Viidiyoo kana argee baay'ee garaan na boore. Daa'imni kun haati jalaa duute awwaala ishee irratti haala kanaan yeroo isaa dabarsa. Nama kamiinuu dagachuu dandeessa, garuu haadha kee yoomiyyuu dagachuu hin dandeessu. Rabbiin haadholii keenya kan jiraniif umrii dheeraa fayyaa guutuu waliin nuuf haa jiraachisu. Kan gara fuula Rabbii deemanis Rabbiin fuula isaa itti haa tolu, jannataan isaan nu haa gammachiisu. Haadha jechuun bar ifa addunyaati. Addunyaa kana irratti takkaa wanti madaala hin qabne yoo jiraate haadha teenya. Atiin carroomtee haatiti addunyaa tana irratti jirtu gatiin haadhaa siif galee jira jedhee hin yaadu. Yoo qabaatte waanuma qabdu irraa haatite osoo si jalaa hin godaanin gammachiisin. Yoo waan gootu dhabde harmee siif jira abshir, kunis ni darba. Ani ilmi kee ani intalli tee siifan jira siifan jiraadha jedhii hamileetti horii. Jechummaan kun waan ati isheef godhuu dadhabde hunda bakka siif bu'a. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.